Ijoolleen mana madaame jiran tokko tokko jechuudha. Utuma haalli isaan keessa jiran isaanitti baay'ee ulfaatu wantoota isaan hojjetan sooshaal miidiyaa kanarratti gaafa arginu baay'ee nama ajaa'ibu, baay'ee fakkeenya namaa ta'u ni jajjabaatu. Kanallee osoo hin taane kanneen biroollee wanti isaan hojjetan baay'ee kan nama barsiisu, baay'ee haamilee kan nama tolu, fuulduratti kan nama oofuu fi fakkeenya guddaa kan namaaf ta'an hedduun jiru. Kan keessan immoo utuma isiniif ta'ee jiru yookaan isinii mijatee waa tokko hojjetachuu dandeessanii baruullee barsiisuullee dandeessanii waanuma kamiyyuu yoo ta'e yeroo keessan iddoon ta'anitti kan gubdan yookaan immoo isaa sinfinnaa nama nuffu jechuudha. Nuffitu yookiin immoo isaa akkana asii ka'ee yoo machi ga'uu hin danda'a, akkamittiin akkas gochuu danda'a, kun hin ta'a. Kun ammoo ogummaa akkamittiin akkas ta'uu danda'a jettanii sammuu keessan amansiistanii waa tokkotti galuu dadhabdu jechuudha. Inni kun yoomiyyuu taanaan jiruuf jireenya dhala namaa keessatti nuffiin akkasii yoom asii ka'een achi gaa yooman akkas ta'a jechuun jira taanaan baay'ee tokko rakkisaadha. Bakkeertanitti nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessaanii ana jira galata Waaqayyo. Arras immoo deebi'ee dhufeetiin jira. Haalli margaa jirtan kanaatiin jalqaba irratti dhiifama godhaa. Baay'ee ariifachaatiin jira. Anis immoo sa'aatii kana kusheenaa keessaatii irraata hojjechuutti jira waan ta'eef joorti viidiyoo gabaabduu kana hedduu keessaniif barumsa fakkeenya akkasumallee warra gaaffii gaafattaniif immoo barumsa ta'a, deebii ta'a kan jedhuun guutummaa guutuutti itti amanee isinii qabadhee dhufe. Baay'ee wantoota ofii koo hojjedhee itti fayyadamuun alatti viidiyoo kan biraas irratti yoo kanan fiduudha ta'e qimammootuma mana madaamii keessa jiran jechuudha. Waan akkasii kan hojjetanii itti fayyadamaa jiranii anallee baay'ee na gammachiisa, baay'ee natti tolu. Isaanirraas immoo anis baay'ee tokko barachuutti jira. Maalumaaf uumee warri maatiin ta'anii maatii taa'amana kanaaf viidiyoo laayikii godhaa. Haga xumuraatti immoo na waliin turaa isiniin jaa. Akkuma asirratti argaa jirtanii wanti kuni aloe vera jedhama yookaan immoo riit jedhama. Ijoolleen kontiraata mana madaame jirtan gibbii madaamii keessaa hin dhibamu kun yoo dhibamee suuqirra jira jechuudha. Suuqirraallee bitachuu kan dandeessan yeroo baay'ee isinitti himeetii jira. Mee wanta kan haala kamiin akka buleettiin kun itti fayyadamuuf deemtuun tokko lama jedhee isiniif ibsuuf deema. Kun immoo isaa roosmerii gogaadha. Roosmerii gogaa warri gaafattan hedduun keessaa roosmerii gogaa kana akkamitti itti fayyadamuu dandeenya ni ta'an jettan of course ni ta'a. Kun roosmerii gogaadha. Akkuma isiniin jedhaa jalqaba reetii keenya erga lafarraa chikunni erga miincee booda biqilaa lafarraa waan ta'eef owwaara qaba irraa miicuudhaan bishaan sargarraa goggogee ni kukkutanna. Haala kanaan achi booda roosmerii ji'as ta'e gogaasa akkuma argaa jirtan gogaasa erga itti naqannee amma kunoo ooyilii jechuudha. Kuni ooyilii wantichi waan sadii walitti dabalamee aloe vera, roosmerii gogaa fi olive ooyilii jechuudha. Ooyilii gosa kamuu kokonaatis ta'e gosa kam fayyadamuu dandeessaniin jedheera. Saboodanii daannamaa shanitti keessaatii kukkutee baasee jechuudha. Viidiyoon akka neeranne anatti ishinittis akka dheerateen salachaanii fi akkasumallee yeroonis murteessaadha waan ta'eef qimamoonni madaamii ni jarjartu akkuma kooti. Kunoo erga daakamee walitti daakamee booda bishaan ho'aan jala jira achi keessa galchina. Maal gochuuf istiimi goonii orgaanikii ooyilii bareedaa ta'e keessaa baafachuuf jechuudha. Haga dhumaatti yoo kan ilaaltan ta'e yeroo hundumaa waanuma ni dubbadhu irra deebitanii gaafattu jechuudha. Maatii ta'uun irraanfatina notifikashiniin yeroo viidiyoos gubbaarratti gadhiifamu sirriitti hordoftanii warra itti fayyadamuu fi akkasuma yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argachuu yoo barbaadan sabskraayibii godhaa. Mana kana isiniin asiin fayyada. Kunoo erga achi keessatti ho'ee istiim ta'ee booda zayitii yookaan ooyilii baay'ee bareedaa ta'e qaalii ta'etu gatiinsaa widdii kan hin argamne wayi ta'etu bahee jira. Amma kana fuunee gara kana keessatti keessa calalannaa jechuudha. Isa kana anillee yeroo baay'ee kan naa salphatu daqiiqa muraasa keessatti kanan hojjedhee itti fayyadamaa jiru wantoota kana isuma dhugaatii jechuudha. Hedduun keessan ni beektu wanta ofii kootti fayyadamu qabatamaatiin isin duratti hojjechuu fi itti fayyadamaa jira. Fayidasa isinuu ni beektu. Ani immoo akkan jedhee isinitti hin beeku. Yeroo akkasii kana waan nama kadhatu wayii namatti fakkaataa mitiiree abbaan isaa fedhii isaatiin wanta isaaf ta'u itti fayyadamuu danda'a. Garuu warri wanta isiniin jedhe seera qabeessaan akkana jedhetti itti fayyadamaa jirtu taana yoo isin jijjiiraman argine ta'e anatu sobaachuudha. Garuu akkana jedhe sanatti fayyadamaa jirtu waan tokko irraan kaanne sirriitti viidiyoo ilaaltanii haga xumuraatti dhaggeeffataniitu murtii isaan isa kan. Egaa akkuma argaa jirtanii zayitii keenya erga keessaa cuunfannee booda keessa
akka kanaatti cariisaa keessaa baafannee qodaa akka kanaatti naqannaa jechuudha. Haayilaandiillee haa ta'u warri qodaa akka kanaa hin qabne rakkoo hin qabu. Waanuma kamiyyuu yoo ta'e jechuudha dirqama wal fakkaachuu hin qabnu. Yuunifoormii ta'uu hin qabu dubbiin. Isinii galeeraa miti? Kun egaa akkuma argaa jirtan haala kanaatiin erga qodaa kanatti naqattee booda garaan kutuuf jirti. Rifeensi isheellee baay'ee bareeda. Ani qimammoonni madaamii tokko baay'ee mana ajaa'ibu. Baay'ee tokkoon ajaa'ibu. Anillee yeroon ijoollee akkasii mana keessatti waa tokko hojjechuudhaaf yaalan tattaafatanii gaaffii gaafatan yeroon argu mooraaliin godhadha. Isinii galee baay'ee keessi koo natti tola na gammachiisa. Kun egaa akkuma argaa jirtanii haala kanaatiin lammaffaa keessaa calaluu fi maaliif garaa nyaatee jira. Akka baduun barbaaddu maali akkuma isin jiggatiin zayitii sana yookaan qibaatii kana qaalii widdii waan ta'eef keessatti irra deebitee calalachuu barbaadde akkuma argitanii. Kunoo haala kanaatiin keessaa calalte ammoo argitan amma keessaa bahu. Tokko immoo akkuma irraa baastanii xiqqoo ishirraa fudhattanii achi darbatti miti gara bal'eessa ture horamoo obsaatu. Obsaan aannan koromsaa dhugaa wanti jedhamullee obsaa dhagaa fi wanti jedhamullee jira argitanii. Qixxeetti ammayyuu keessatti hafee jiraachuudha. Sirriitti keessaatii cuunfamee calalamee bahuu qaba. Hagammaatti anuma wajjin hin jirtu dheetiin abdii qaba. Bakka tokkoyyuu hin deemina. Viidiyoo daqiiqaa muraasadhaa isin fayyada. Warri immoo wanta itti fayyadamne irraa jijjiirama baay'ee arganni baay'ee irraa barachaa jirra jettanii koomentii tokko nan dubbisa waan ta'eef jabaadha ammas walumaan jirra. Aftiin keenya garuma fuulduraatti deebi'uudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii rifeensi ishee baay'ee tokko bareeda. Isheen illee bareedduudha. Baay'ee jajjabeetti qaxalee wayiiti. Kunoo qibaatii ishee qopheeffattee as kanaa rifeensa ishee irratti dibachaa jirti jechuudha. Argitanii wanta baay'ee salphaa ta'e kana qofaa miti. Kanneen biroo warra caalaan keessan qibaatee gosa 55 bittanii mana keessa jechuudha. Teebiliin keessan guutuu. Kana hojjedhan kana bittuu sana hodhan isa bittuu waan namni jedha wajjin isa mana keessaa akkam gootu sin hin mararu. Kanaafuu gochuu dandeessu qimammoonni madaamii. Wanta garagaraa hojjechuutuma dandeessaniiti. Kan ogummaa isaan qabnellee kan nuffitanillee kan walirraa barachuudha. Illee dirqim godhanii walirraa barachuun baay'ee nama fayyada. Baay'ee wayyanis kanaan dura akkasumaan ture. Namumarraa ilaalee erganii jalqabeetii booda immoo sargan qorqoruu jalqabee waan baay'een baradhee ogummaa kan qorraallee itti dabaluun jalqabee kun tokkos ta'e akkas ta'aa miti sun tokkos ta'e akkas ta'aa miti kan jedhu waan akkasiitu naa dhufaa deemee akkasiin as gahee jechuudha. Isinii galee kunoo gargar qabaatu ishee dibattee booddee quxuxxurii isaa bakka meeqatti hiratteerti ofumarratti kunillee ofumarratti hojjetaatti jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon har'aatii baay'ee akka irraa barattanii gaaffii keessaniif deebii taa'ee yaada. Kana irraa miicuurumatti dhiistii yoo jettu ta'e akka abbaan godhe kan irratti dhiisus jira kan irraa miicus jira. Anamma qibaatii akkasitti yeroon fayyadamu irraa miicee kabiraa kan fooliinsa namatti tolu wayii xiqqoo itti fayyadamaa jechuudha. Yeroo akkasii irraa miicaa isheen immoo irratti dhiisus dandeessi irraa miicus akka abbaan godhe rakkoo tokko hin qabu. Wanti isin beekuu qabdan faayidaa malee miidhaan qabu. Haala kanaa jiran rifeensa keessa wal'aannachuu, summachuu, jajjabeeffachuu, bakka itti deeffachuu ni dandeessu jechuudha. Akka carraa ta'ee barri hamaan wayii tokko dhufee akkana jedheen ta'in malee otoo humaan hiriin yookaan wiiqiin lafarraa badeedhaan mi'a akkam taatu. Mi'a akkam taatu gaaffii kana namni viidiyoo gadi xumuraatti dhaggeeffatee numa dhagaadheetiin yaada koomentii irratti naa barreessaame barri baratti nama laata waan ta'eef. Yeroo tokko wanti namni itti obbuusee sirriitti itti fayyadamaa jiru sirriitti gabaarra oolaa nama biratti jaallatamaa fudhatama qabu sababoonni girri wayii tokko gaafa ka'u baadee nama rakkisuu danda'a. Yeroo akkasii kana baay'ee nama rakkisa jechuudha. Wanti harka ofii kanarra jiruuf akkamitti naga kana nama shawwadamoo hin qabdanii. Kunoo akkasittiin barreeffachuu dandeessu baay'ee tokko gaariidha. Rifeensi akkan buqqaanii akkan caccabnee kan filamuu diduu fi akkasumallee isaa kan luqa'uu kan maal ta'u hundumaaf yeroo muraasa keessatti nama obsaan akkasitti chaalenjii godhee itti fayyadame torbanitti yeroo tokko yoo xiqqaate itti fayyadamuudhaan deebisachuu dandeessu isiniin jechuu barbaada. Kanan jedhu itti amanii guutummaa guutuutti faayidaa isaa miidhaa isaa adda baasee kanan beekurra faayidaan isaa parsentii 100 waan ta'eef
isinii fidaa jechuudha. Gammaatti yeroo keessan aarsaa gootanii waan nu wajjin turtaniif hedduu galatooma. Warris na wajjin jirtanii viidiyoo kana laayikii gochaa sabskiraayib gochaallee yaada keessaniin koomentii irrattis na jajjabeessaa jirtan baay'ee galatoomaa. Ulfaadhaa isinin jaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa. Baay'ee